hidha abbayyaa ajandaa dhaabbata liigii arabaa gootee dhiyeessuu Itoophiyaan mormite kun kan ta'e wayita walgahiin mana maree liigii ministeerota dhimma alaa liigii arabaa pirezidaantummaa Masriitiin Kaayirootti gaggeeffame irratti yoo ta'u dhimmi hidha guddicha abbayyaa ajandaa dhaabbata mana maree liigii arabaa akka ta'uuf murteessaniiru. Murtee liigii arabaa kana hordofuunis Itoophiyaan karaa ministeera dhimma alaa isheen kan mormite yoo ta'u dhimmi abbayyaa marii biyyoota jidduutti gaggeeffamuun kan furamu ta'us eerteetti. Hirphaa Gammachuu. Ministeera Jaalaa Masrii Saamee Shukuree dhimma hidhichaa ajandaa dhaabbataa akka ta'uuf murteessuun isaa liigiin arabaa mirgoota Masrii fi Sudaan kabachiisuudhaaf kutannoo qabu kan agarsiisudha jedhan. Dhimmi hidhaa guddicha abbayyaa kan biyyoota arabaa miliyoona 100 fi miliyoona 40 ilaallatu waan ta'eef ajandaa liigii arabaa ta'a jedhan ministeera dhimma alaa kun. Shukureen itti dabaluunis hidhi guddicha abbayyaa dhimma nageenyaa biyyaalessaa liigii arabaa waan ta'eef Itiyoophiyaan fedhii Masrii fi Sudaan fudhachuudhaaf tarkaanfii gaarii akka fudhattuuf kan yaadachiisudha jedhan. Shukureen Masrii fi Sudaan waliin osoo waliigaltee dirqisiisaa irra hin gahin hojii ijaarsaa bishaaniin guutuu fi opereeshinii isaa itti fuftee jechuun himataniiru. Kun osoo kanumaan jiru ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa dhimma bishaaniin guutuu fi opereeshinii hidha guddichaa ilaalchisee liigiin arabaa murtee yaada baasuu isaatti gammadaa miti jedheera. Dhimma guutamuu fi hidhichaa fi opereeshinii isaa ilaalchisee akkasumas haala bulchiinsa laga Abbayyaa ilaalchisuudhaan dhimma biyyoota Afrikaaf dhiisuu qaban kan jedhe waajirri ministeerichaa argamni laga Abbayyaa fi yaa'uwwan isaa Afrikaa ta'uu isaa liigicha yaadachiisuun nu barbaachisu jedheera. Liigiin arabaa ittiin bulmaata idil addunyaa gara duubaatti dhiisuudhaan biyya tokko qofaadhaaf dubbi himaa ta'uun tajaajilaa jira kan jedhe ministeerri dhimma alaa dhimmicha kallattii siyaasaa qabsiisuun furmaata ta'uu jedheera. Waajirri ministeerichaa kun Itiyoophiyaa, Sudaanii fi Masriin da'oo gamtaa Afrikaa jalatti dhimma hidha guddicha haaromsa Abbayyaa irratti marii gaggeessaa akka turan kaasuun liigiin arabaa murtee yaadaa dabarsuun isaa Masriin maricha keessatti qajeelummaan hirmaataa turuu ishee irratti gaaffii kan kaasudha jedhan. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad wayita taarbaayinii lammaffaa hidha guddichaa hojii eegalchisanitti Masriin dandeettii dippiloomaasii isheetti fayyadamuudhaan biyyoota liigii arabaa fi karaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuudhaaf yaalaa turte jedhan. Kanaan duras Masrii fi Sudaan karaa biyya miseensa mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii taate Tuuniziyaatiin Itiyoophiyaan hidhicha marsaa lammaffaadhaaf bishaan osoo hin guutin dura hidhicha irratti waliigaltee irra akka geessuuf da'oo gamtaa Afrikaa jalatti akka mari'attuuf xalayaan akka barreeffamu taasisanii ture. Ijaarsi hidha kanaa erga eegalee waggoota 10 duraa kaasee Masriin, Sudaanii fi Itiyoophiyaan haala hidhichi bishaaniin itti guutamuuf opereeshinii isaa irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariiwwan hedduu taasisan illee bu'aa qabatamaan otoo hin argamin tureera. Itiyoophiyaan hidha abbayyaa irraa hanga ammaatti humna ibsaa maddisiisuu kan eegalte yoo ta'u biyyoota ollaa keessatti yeroo jalqabaaf qamadii alatti erguu akka jalqabde beeksifteetti. Haa ta'u malee qondaalli olaanaa mootummaa sochii kanas dhagaa tokkoon shimbira lama jechuun ibsan. Qamadiin kunis kan alatti ergamuu eegale fedhiin biyyaa waan guutameef ta'u mootummaan ibseera. Hanqinni qamadii fi daakuu garuu akka jiru irra deddeebiin miidiyaaleen gabaafamaa turuunsaa ni beekama. Mootummaan Itiyoophiyaa qamadii bona keessa oomishame dhaabbilee UN lammiilee balaaf saaxilaman sooraniif doolaaraan gurguraa akka jiru ibseera. Qeeqxotni osoo lammiileen hongee fi walitti bu'insa adda addaan deeggarsa fedhanii mootummaan alatti erguu karoora ijoo isaa godhachuu hin qabu jedhu. Aangawaan mootummaa dhimma kanarratti BBC'n dubbise sochiin qamadii alatti erguu lammiilee deeggarsa fedhaniif faayidaa olaanaa qaba jechuun ibsu. Hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu kanaan dura ammayyuu taanaa dubbiseera. Fedhiin biyya alaatirraa qamadii barbaadu baay'ee guddaadha. Gabaansaa argamee jira. Kun yeroo ammaatitti waliigalteessaa qaamota adda addaa wajjin mallattoo itti deemaa jira jechuudha. Kanaaf amma Keeniyaa fi Sudaanaa eertan maqaa. Keeniyaa, Sudaan agirmantii waliigaltee warra daldaltoota kan keenya warra ispoortaroota wajjin uummatantu jiranii. Isaanii fudhatanii. WFP jechuun immoo kan duraan Yuukireen Raashiyaa irraa bitu sun Itoophiyaa irraa bitaa jechuudha. Innis ekspoortiitti lakkaawwama waan ta'eef jechuudha. Akka biyyaatti fedhiin biyyattiin qamadii barbaaddu erga guutamee booda alatti gurguramaa jira jedhanii aangoonni dubbataniiru. Kanneen kana qeeqan immoo ni jiru. Biyyattiin namni deeggarsa fedhu gara miiliyoona 20 oliiti. Beelatu jira, hongeetu jira. Kana keessatti akkamitti Itoophiyaan ekspoortii gooteedhaan immoo kan gaafatanis jiru maadha deebiin keessaan? Isaan akkasitti gaafatanis nyaanni sun galle dubbiin. Gaafa dubbiin galees galuufii danda'a. Tokkoffaa gurgurtaan amma jechaa jirru kun WFP jechuun biyya keessatti bitee biyyuma keessatti akka filateef taatu naannoo hongee sanatti geessetti kan gurguru warra rakkate kanaaf dabarsee kennu jechuudha. Kana jechuun gar tokkoon biyyattiin doolaaras argattee midhaan ishiitis argattee warri ganaa biyya biraatirraa fe'amee dhufee as gala jedhamee ganaa dooniin
hin geenye Jibuutii hin geenye eessa jedhamee kan kaleessa bubbulaa tutturaa ture suni akka dafamee qonnaan bulaan horsiisee bulaan naannoo jedhamee miidhame kun isa bira ga'utti hojjetamaa jira jechuudha. Kun advaanteejii baay'ee guddaa. Gama biraatiin qamadiin akka sila kaasuudhaaf yaale fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti qofa kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 3 kan oomishamee jiru yeroo ammaatti oomishamaa jiru. Konsumshiniin qamadii biyya Itoophiyaa immoo fudhannee gaafa ilaallu kuntaala miliyoona 97 jedhameeti kan addatamu. Itoophiyaa jechuun immoo Oromiyaa jechuu qofaa miti. Kanuma Oromiyaa qofa fudhannee yoo ilaalle Itoophiyaa kana qamadiin nuti Oromiyaan misoomsu Itoophiyaa gahee kuntaalli miliyoona 5 kan ta'u irraa hafaa daataa kana fudhattee gaafa ilaalle. Amma bakkeewwan pookeetiin naannoowwan gammojjummaadhaan kanaan dura beekamanii yeroo 2-3 gammojjummaan itti deddeebi'aa jiru dhugaadhaa rakkoo keessa jiru. Isaan kun immoo warri baddaarra jiran jiddu galeessarra warri jiran qonnaan bulaan keenya aadaa qaba. Buusaa gonofaa wal deeggaraati kan jiru. Deeggarsa sanaan isaan bira qaqqabaa jiru. Kan deeggarsa qofaan bira hin geenye immoo akkaataa ammatiisaatu kanaan karaa WSPtiin midhaan kun bitamee immoo garasitti akka inni deemuudhaaf danda'amutti akkasitti yaalamaa jira. Kana jechuun gaa anamma kasii kaasuun danda'us kan dubbachuu danda'u kan naannoo Oromiyaati malee kan biyyaa hunda dubbachuudhaaf daataa isaatis wannoo isaatis kaasuunis narra hin jiraatu. Hawaasni keenya bakka tokkotti akkuma atis kaastee hongeen bakkeetti miidhaa jiru jira. Kan hongeen miidhamu kan warra WSP kun immoo bitanii dafanii isaan biraan akka isaan ga'an gochuudha. Wanti guddaan wanti nuti agarru daldalli seeraan alaa kontiroobaandii baay'ee hamaan jiraachuu isaa agarre. Daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii kana to'annaan kanumti karaa seeraan alaa bahu sana karaa seeratti yoo finne midhaan durattis bahaa jira waan ta'eef kana kallattii qabsiisnee yoo deemne doolaarris karansiin biyya keessatti ni argama. Baatii Guraandhalaa keessa yeroo jalqabaaf qamadii alatti erguun godina Baaleetti eegale. Mootummaan waggaa kana keessa qamadii kuntaala miiliyoona 32 ta'u alatti erguun akka danda'amu. TV fi raadiyoo Dimtsi Wayyaanee kan qabeenyummaan isaa TPLF ta'e hojii gadhiisaniiru. Kaanis gadhiisuuf xalayaa galfachuun dhaga'ameera. Gaazexeessitootni kunneen hojii isaanii gadhiisuuf akka sababaatti kan kaasan bilisummaa ogummaa dhabuu akka ta'e himu. Dhaabbanni Dimtsi Wayyaanee kan waggoota 40 tamsaasa irratti argamu hojjettootni isaa dhiisanii kan bahaa jiran bara darbirraa kaasee ta'uu hojjettoonni dhaabbatichaa BBC Tigirinyaan dubbisanii himu. Bara 2020 irraa kaasee Dimtsi Wayyaanee keessatti miindeffamuun hojjechuu kana eegale. Bara kana immoo amajjirraa kaasee dhaabbaticha gadhiisuuf xalayaa galfadheera. Wayitaan hojii gadhiisuuf xalayaa galfadhutti himannaan naamusaa anaa fi hiriyoota kiyya irratti dhiyaate kun hin turre. Dimtsi Wayyaaneen waraanni Tigraay keessatti geggeeffamaa ture dhaabbachuu hordofee yaadawwan garaagaraa keessummeessuuf kan hin barbaanne ta'aa dhufeera. Keessattuu ergaa dureewwan TPLF mootummaa federaalaa waliin Pretooriyaatti waliigaltee nagaa mallatteessaniin booda himannaawwan sababa waraanaatiin raawwataman jedhaman kan humnoota federaalaa tuqoote akka hin keessummeessifamne taasifamu. Gabaasaaleen dhaabbata keessatti hojjedhu keessatti dabarsuu hin dandeenye miidiyaa dhuunfaa irratti barreessuu kootii fi itti gaafatamtoota kiyya waliin akka wal dhabus na taasiseera. Torban darbe keessa immoo qajeelfamni hojjettoonni dhaabbatichaa itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa irratti hordofuu qaban baheera. Waggoota 5 darbaniif dhaabbata TV fi raadiyoo Dimtsi Wayyaanee keessa hojjetaa kan turee fi waggaa tokko dura gadhiisee kan bahe Kaasaayee Mallas akka jedhutti sagantaaleen tamsaasaaf qophaa'an hooggantoota TPLF akka hin aarsine jedhamuun akka dhiifaman dubbata. Sagantaan gammoojjii tokkotti afgaaffii taasisee fidee bara 2013 keessa kan gonkumaa hojii gaggeessaa gammachiise hin turre. Erga yeroo jalqabaatiif dabarfameen booda kutaan lammaffaasaa akka hin dabarfamne dhorkame. Erga dirree irraa deebi'een booda sababii isaa wayitan gaafadhutti hangaan TPLF maqaan dhaame tokko sababa ta'uu natti himame. Isaan booda garuu gaaffiiwwan dhiyeessu garaagaraatiif deebii sirrii waan hin dhabeef gadi dhiisuu koof sababa ta'e. Dhaabbatichi kan yaada ukkaamsu kan ga'umsa ogummaa hin qabneen hoogganamu waan ta'eef dhiibba fi cunqursaa waan irra tureefan dursee gadhiise. Dhaabbatichi maammata editiraalitiin osoo hin taane fedhii namoota dhuunfatiin waan hoogganamuuf kanneen gara garbummaa hin barbaachifne seenan jiru. Dhaabbanni TV fi raadiyoo Dimtsi Wayyaanee yeroo ammaatti tamsaasawwan dambalii gabaabaa fi FM dabalatee afaan Oromoo, Tigiriffa, Amaariffaa fi afaanota kaan birootiin tamsaasa TV karaa satalaayitiin qaba. Hojii gaggeessaa dhaabbatichaa kan ta'an obbo Abaadii Gabrasillaasee himannaa fi komii gaazexeessitootni dhiyeessan kana ilaalchisee deebii akka kennaniif irra deddeebiin bilbila harka isaanii irratti bilbilamuufis ammatti argachuu hin dandeenye.
Buufatichi torban darbee guyyaa kibxataa irratti dhimmicha ilaalsee feesbuukii isaa irratti ibsa baaseen garuu dhaabbatichi editoriyaaliin kan gaggeeffamu ta'uu ibsuun kanaan alatti bilisummaan dhabee nan ukkaanfame kan jedhu waltajjii dhaabbatichaa kamuu irratti hin mudanne jechuun himannaa irratti dhiyaatu kufaa taasiseera. Hin kutatin keessa darbuun jireenya fakkeenyummaa gaarii qabu kaan irraa baratu argisiisuun ni danda'ama. Jeesan Ardaay ijoollummaa isaatti dhibee hanqinaa sammuu yookaan ootizim jedhamu qaba. Kanarraa kan ka'e hanga umuriin isaa 11 dubbachuu hin danda'u ture. Amma nama ganna 37ti. Nama gurraacha umurii xiqqoo Yuunivarsiitii Kaambiriijitti Piroofeesara ta'eera. Firaafolee Dhugaasaa waa'ee dargaggeessa kanaa qopheesteetti. I always felt it was a privilege to have a period of 11 years. Gara waggoota 11 fi yeroo tarii ani akka namoota birootti odeessuu hin dandeenye yookaan haasa'uu hin dandeenye akka ani wantoota haala adda ta'een ilaaluu na gargaareera jedhee waan hin yaaduuf akka eebbaatti ni ilaala. Jeesan Ardii umurii ganna 3tti dhibee ootizimii akka qabu barame. Ootizimiin dhibee sammuu uumamaan dhufuu fi akkaataa sammuun itti hojjetu adda taasisudha. Jeesan hanga umurii 11tti odeessuu hin danda'u ture. Umurii ganna 18 hanga ga'utti ammoo barreessuu fi dubbisuu hin danda'u ture. Yeroon ganna 18 ta'u harmeen koo ofiin wanti isheen gochuu dandeessu muraasa akka ta'e yaaduu eegalte. Harmeen koo cimtuu turte. Ta'us amantaa inni wanta tokko hojjechuu danda'a garuu akka koo namni isatti amanu ni barbaachisa jette murteessitee qabdi ture. Ogeessoti fayyaa Jeesan jireenya isaa guutuu kunuunsa nama biraa yeroo hunda akka barbaaduu malu tilmaamanii turani. Qayyabachiisaa kolleejii kan ta'e Saandiiroo Saandiirii barreessuu fi dubbisuu Jeesaniin barsiisuu irratti gargaareera. Yeroo boqonnaa isaa Jeesaniin barsiisuun dabarsa ture. Umurii ganna 22tti barnoota PhD jalqabuu akkan yaadu Saandirootti yommuun himu inni immoo mucaan barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye yoo PhD argachuu danda'e seenaa addunyaa gurguddoo keessaa tokko taanaan jedhe. Addunyaa kana mo'achuu dandeessanaan jedhe. Ani kana tasumaan daganne. Amma umurii ganna 37tti Jeesan seenaa Yuunivarsiitii Kaambiriij keessatti Piroofeesara gurraacha umuriin isaa xiqqaa ta'e ta'uuf jira. Hoogganaan isaa haaraa Yuunivarsiitichi Jeesaniin argachuu isaatti carroomeera jedha. Qorannoon Jeesan dhimma namni tokko eessaa akka dhufe yookaan ka'umsi isaa maali kan jedhu akka ulaagaatti osoo hin ilaalamin barnoota olaanaa hundaaf dhiyeessuu of keessatti qabata. Jeesaniif kun dhuma isaa osoo hin taane jalqaba isaadha. The reaction has been amazing and I'm truly grateful to everyone. Deebiin namoota baay'ee gaarii ture. Jajjabinaa fi waan tolaa waan natti dubbataniif namoota hundaa galateeffachuun barbaada. Hojii hedduu ammayyuu hojjechuun nurra jiru qabna.